ማይንኩን መላሃራ ሆጂን ሽዋሽዋ ዮኪን ሐና ፍንፍኔ ከሰት ትራዋተማ የተለያየ የብር ኖት ከላይ ባለ 200 ብር ኖት ይሸፍኑና ከስር ደግሞ ባለ 10 ብር ኖት ያደርጋሉ ደርገጌሳ ሃዳፊ እንተለ ወልረት ኡልፌስ ነዳውዳፍ ካናን ኦሮሞን ሄዱ ነራም ቢሰኘቹዳ ካናን ዱራ ሰከሲነ ረዱለኒቲ ስርብቅ ያንጋዳት ወዱ ስቱዲዮ ዳገድም ቤን ስቱዲዮ ጅራ ሙጫ ከነ ጨብሱራ ሙጫ ምስኪነ ከነ ጨብሱራ አርቲስቲ ኦሮሞ ከንንታለ አከዲ ሰገሌ ሳሞተ ብራን እንገኘ Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo itti bohaaraa irraa barannuun walitti deebinee jirra. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada kamiyyuu haa ta'uuti koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Ilaaba mucaalee seen keenya deesse. Dhugaamoo kan maaloo na ilaala. Shoduga sho mano kan bareedammo abba ma fakkaata miti baay bareeda foto makaalta ka fidi gaabba bilbilee bagasii kennaani tuni maal suutuma jennee bilbilaa fi booda eessatti kaate kanammoo maa inni immoo uffannaan kee abba fidi mee mammaatti na argisiisna hin kenni turiin jedhe boodatti agarsiisita abba chaartii fixaaraam kenni mee rangola maal kun hojjechaa yeroo boodarra keessaa deemi mee malaalaan jiramni eenyuun si hammatee kee kun immoo nasan odheekaa si dhawee qastinimneer Ani bilbila koo keessaa dhugaa rabbii waanumaan dhoksu tokkoon qabu. Jedha abbaan fedhina harkaa fuudhee itti dhiiseen deema paaswoordii illee godhadhee hin beeku jedha. Inni itti aanu anis yeroo madaamna irraa fuute bira dhaabadhee eega. Hin barabbaratti jedha. Maayini kun moodiidha bakka moodii faashinuma hordofaa. Addatti hin baafadha waan akka Oromootti. Faashinii hordofta. Cuma modi kan nanti aku mana jerat dah. Shime asnu kami kami me. Caman kias ada kena malu. Ina mata meta ma caman. Lu fatam. Kias mama mana nama rek embas. Bata meta. Bata meta. Batin tak. Tati ko sa futu fatam. Kofian lu fatam ha. Ishi. Ini ko batkan lo. Kalau batir anne. Meme. Jarti to jarti si sadde kabda. Jarti enggak boleh ke. Kusuma style ya chula. Style modern kun nanti nano. Mormato. Mormato dikata me. Main ini mo. Beri saya dah nombek tapi ya kan beri. Moodii jedha social media hawaasaa kana irratti yeroo dhiyoo as keessattuu TikTok irratti jechuudha beekamtii argachuudhaaf namoonni tokko wanti isaan hojjetan hedduu nama ajaa'ibsiisa inni kunis beekamtima argachuudhaafi Malahaara hojiin shiwaashwaa yookiin hannaa finfinnee keessatti itti raawwatamaa jiruun isinitti himaa of eeggannoodhaaf isiniif ta'a sirriitti na dhaggeeffadha finfinnee keessatti daandiirra yeroo deemtanii konkolaataa keessa taa'anii isin eegu yeroo bira geessanis bishaan laawuzii yookiin immoo caatiitu keessanitti tufu maaf natti tufte jettanii aariidhaan yeroo itti dubbattanittis konkolaataa isaanii keessaa bu'aniitu kunuunsa isiniif godhu isa isinitti tufan illee isinirraatti xaragu baay'ee isin qulqulleessu garaa isin laaffisu ittaan suudaanis konkolaataa isaanii seenanis dhiisanii to adeemu takka turtee bilbilachuuf yeroo kiisii seentutti bilbilli kee hin jiru maallaqnatti kiisii irraa qabdullee hin jiru mala kanaan namoota hedduutu nyaatame kanaafuu of eeggannoo godhaan isiniin jedha ergaan kun namoota hedduullee akka qaqqabu hiriyoota keessanii fi nama beektaniif sheer godhaa. Miidiyaa hawaasaa kana irratti social media kana irratti jechuudha akka namoonni of eeggannoo godhaniif osoo dubbatamu namoonni hedduu haga ammaatitti karaa kanaan mala kanaan saamamaaran waan ta'eef hedduu nama gaddisiisa mee isa itti aanu kanas haa ilaallu. ይህ የምትመለከቱት ግለሰብ በዳግማዊ ምኒልክ ሪፈራል ሆስፒታል ታካሚዎችን በተለያየ ጊዜ ስፔሻሊስት ሐኪሞች አሉ ኑኛ ይዘናችሁ እንሂድ በሚል ሲያንገላቱ ሲዘርፉ የነበሩ
ዘራፊዎች በመሆናቸው ዛሬ በዳግማዊ ምኒልክ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የጥበቃ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። እነዚህ ግለሰቦችም ታካሚዎችን የተለያየ የብር ኖት ከላይ ባለ 200 ብር ኖት ይሸፍኑና ከስር ደግሞ ባለ 10 ብር ኖት ያደርጋሉ። ልክ 10 ሺህ ብር አስመስለው የተለያዩ ስልኮችን ገንዘቦችን በመያዝ ታካሚን በማንገላታት ላይ ያሉ በጥበቃ ኃይሉ ተይዘው ለየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ፈረንሳይ ማዘዣ ተላልፈው ተሰጥቷል። እነዚህ ግለሰቦች ተዘርፈን ነበር ተታለን ነበር የሚሉ ካሉ በመምጣት ማየት እና የተዘርፈው የነበረው ነገር መጠየቅ የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን። እናመሰግናለን። ባየ ነመ ገድሲሳ ነሞተ ዱኩብሰተኒ መነ ያላ ሆስፒታል ዴመን አከነቲ ሶበኒ ኦሶይሳን ፊጡፍጣን ቀበኒረኒ ነሞኒ ሄዱ ከራ አከና ከናን ሀገማቲት ሳመማር ዋን ጤፍ ኦፌገኖ ጉዳ ጎዱ ቀምና ቪዲዮን ኩንስ ነሞተ ሄዱ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ነሞኒ ሄዱ ቪዲዮ ከን ኢላለኒ ኦፌገኖ ጉዳ ጎዱ social media hawasa kanarratti videoon bahe namoota hedduu bira gaha waan ta'eef isinis like share godhaati namoota hedduu bira akka gahu taasisa. Aftama idoo aftama baay'isu zeeroo idoo tokko meeqadha? Aftama baay'isu? Aftama idoo aftama baay'isu zeeroo idoo tokko? Aftama. Lakkin argan. Aftama idoo aftama baay'isu zeeroo idoo tokko? Afurtamii tokko. Yaalisi tokko. Afurtama baay'isu? Aftama idoo aftama baay'isu zeeroo idoo tokko? 81. Lakkin argan. Asno meeqata komentii irratti naaf barreessaa. Meeqata deebii isaa komentii jalatti barreessaa. Dargaggeessa haadhaa fi intala walirratti ulfeesse. Dargaggoon kun Nick Yardaa jedhama. Lammii Jaamaayikaa yoo ta'u haadhaa fi intala ishees al tokkotti ulfeesse. Nick osoma intala wajjin jaalalaan jiru haadhas dhoksaan irratti boccaqachaa kan ture yoo ta'u booda haati intalas jaalala hamaan jaalallee intala ishee irraa qabamte. Haadhaa fi intallis jaalala isaatiin kufaatii hamaaf kan saaxilaman yoo ta'u gaafa dubbiin ifa baatus lamaan isaanii iyyuu isa dhabuu irra wajjumaan qooddachuu filatani. Gurbaanis kan safuu fi safeeffannaa beekuu miti. Haadhaa fi intalas walirratti alanshuun lachuu yoo ulfeessuun amma taa'ee lamaan irraa ilmaan eeggachaa jira. Ilmaan isaaf dhalatan kana keessa tan haati jaalallee isaa deetu gama tokkoon obboleettii jaalallee isaa taati. Gama tokkoon immoo ilma isaaf taati. Gaafiin biraa ilmaan dhalatan tun ofiifoo maalitti waliif oolu yookiin maal waliif ta'u? Haadhaa fi intala walirratti ulfeesse jedha. Seenaa namoota hedduu ajaa'ibsiise, namoota hedduu gaddisiise. Isinis viidiyoo kana irratti waa'ee kana irratti yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Bareedduu ergooti miraa morma kee urgaanas bira boruniin dhufaasi bira hin deemini manaana dura takkateetii waan arkudachiirra takkateetii waan arkudachiirra. Umamni kee sumarraa adaabaa keetii wal barraa adaabaa keetii wal barraa. Umamni kee sumarraa hundaa hundeeteetii wal barraa hundaa hundeeteetii wal barraa. Himimee caaltuu hundarraa barartee seentee qubattee caaltuu yee onneetii yaraa. Maqaan isaa eenyu naaf himaa jedha. Viidiyoon kun viidiyoon Dachaas kun namoota hedduu rifachiisee jira. Akkasumas Dachaas waa'ee isaatii fi waa'ee sirba isaa waan hedduu dubbatee jira. Namaan akka walitti bu'aa jiru yoo miidhaan wayii wanti wayii narra gahe namoota kanniintu waan akkana narraan gahe jedhee dubbatee jira. Kana qofaa miti sirbi isaa istuudiyoo keessaa akka hin baane namoonni hedduu akka irratti duulaa jiran akka irratti hojjetaa jiran dubbatee jira. Mee afaanuma isaa irraa haa dhageenyu. Hayya shamar kafuna Oromooti yakam jirtu fayyaa nagaa fayyaadha. Ani Dachaas Oromooti na beektanii iddoo kanaatti qoshee haala tokko tokko waan naaf mijaa'iniif haala miidiyaarraa dhabame amma deebiitiin jira. Ardhaan tana guyyaa har'aa kana magaalaa Adaamaa keessatti ganda 11 keessatti jaarsi wardaan ooleetii fi wardaan ooleedha. Mee na dubbisaniituma jaarsi wardaan ooleetii fi wardaan ooleetii fi caaltuu obboleettii wardaadha. Taanii na dubbisanii sanbooda silkitee fi dimee gama kiyyatti miskul godhaanii naan jettee sanbooda ittiin kennee hoggaan itti kennu bakka fuuteetuma siin kennu koolleejjii kottuu fudhadhuu naan jettee
Samboda maaliif naan kenna silkiiti yookaan hin jawni lakki bakka kollejjii kootu fudhadhu achitti si kanneen naan jettee baajaaji keessa turanii baajaaji shufeera baajaaji oofee jetteeni shufeerri oofee deemee samboda hoggaanii fi nanni bakka dawwalee ka'ee siini madda bakkaanii eegatti silkiitiin irraa fudhattee jeen jaarsisi illee bakka rakkoon qaban bira jirti silkiin naan jiru gaasanii waliin siini maddaa jennaaniin lakki bakka nuti matiin kootu fudhuu naan jeen hoggaan dhaquu nama sadi ta'anii nama afur ta'anii eegan hoggaa duraa nama sadii amma nama afur ta'anii eegan caaltuu fi wardaa fi jaarsa wardaatii fi naftanyaa abbaa tokko dabalatanii eeganiitiin Samboda achitti bakka Oromoonni hedduutu ture na dha'uudhaaf kan isaanii guyyaadhaan jechuudha. Na dha'uudhaaf kanaan Oromoonni hedduun narraa hambisanii jechuudha. Kanaan duras akkasii narra duranitti sirbi xiyyaan gaadhaatti oduu istiidiyoodhaa gadi hin beekne istiidiyoo jira. Ardhaan tanallee kun guyyaadhaan illee deemuu hin dandeessu naan jettee wardaan nooleetii fi jaartisiidhaa waliin ta'uudhaan caaltuu wajjin sirki narraa fuudhanii jechuudha Oromootiyya. Kanaafuu isinii waan kana shirshir godha wal biraan nagaa yoo qeensi narraa cabellee wardaan nooleetii fi obboleettii wardaadhaa caaltuu fi jaarsaa wardaan nooleetii akkasi qubana qabaadhaadhaan isin jaa Oromoo. Dachaas waa'ee isaa waa'ee sirba isaa waan hedduu nama gaddisiisu dubbatee jira. Dhageeffadhaa. Mucaa kana cabsuudhaaf mucaa miskiina kana cabsuudhaaf artiistii Oromoo akka hin taane akka sagalee isaa uummata biraan hin geenye dhugumatti dur waraana keessa ture ta'ee immoo dhiisee keessaa baasee ta'ee soba muuqine birii itti baachisan ta'ee beeku natti erganii deeggarsetti dachaasii gochiisaa turtu bor riiskii qaba jennaan riiskii fedhe dattabidu ilma Oromooti innan deeggaraa jiruuf innan deeggarsiisaa jiruuf akka inni sirba isaa istuudiyoo jirtu baafatu malee bosona keessatti hin argine mucaa kana magaalaa Finfinnee keessatti hin bareeni jedheen jechuudha waa hedduu anayyuu Oromoon na doorsitti nama biraa dhiisaadha anayyuu barreeffama jira suuricha jira. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.